Tu abbaa gadaa jiloomaanne nagaa ani Mooneet badhaasaati keelloo miidiyaarraan isinii bilbilaa jira. Meegaa haala yeroo ammaatiin wal qabatee keessattiyyuu hoogganoonni Oromoon qaban kan akka obbo Jawaar Mohaammed fa'aa obbo Baqqala Garbaa fa'aa yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa guyyoota 22 fi adeemsisaa jiru. Haala kana keessatti gaa abbootiin gadaa waan kana dhaabsisu yookiis immoo nagaan akka bu'uutiif yaalii taasistan qabdu. Nuti hin beeknu kanicha. Hayyee. Waan akkasii san nuti hin beeknu. Hin dhageenye quban qabdanii? Nu quban qabnu namni nutti himee jiru. Lagannaa nyaataa isaan adeemsisaa jiran kun egaa miidiyaa Oromoon qabu hundarratti himamaatii jira kana quban qabdanii sin? Quban qabnu. Akka abbootii gadaattoo walitti dhuftanii waan kana furuudhaaf yookiis ajjechaan ammallee Gujii keessatti adeemaa jira, lixa Oromiyaa keessatti adeemaa jira. Isa kana mootummaan akka dhaabuutii fi waan gaafattan qabdu akka abbaa gadaa tokkotti. Gaafannaa jiru, wanta gaafannuu qabnu. Haloo. Maaliif abbaa gadaan ilaallatu nageenyi uummata Oromoo? Nageenyi abbaa barbaadata. Kunichi nuti waan siyaasaa hin beeknu. Hayyee. Kuna hidhama warra siyaasaa. Oromoo muka hidhamu kuna. Maasiin jedha si fakkaata. Kun Oromoo muti. Oromoon hidhamee hin jiru. Oromoon hidhamullee dhageette. Kanneen hidhamanii jiran kun Oromoo miti jechuudha. Haa hidhamanuuti. Oromoo hin beeknu nuti. Oromoon wal hidhu kuni hin beeknu nuti. Manni gadaan aadaan isaa mana hidhaan qabu. Akkanumaan la'iin isaa waliigaltee bula malee. Kun hojii kennaa muti. Hojiin hojjannu muti. Hojiin kenna. Nageenyi biyya gubbaa qabu. Namni akka waliin tunne. Amma jiwaadhaati dubbattuun kun namni 200 wennaa du'e sammee dubbattan nama miidiyaan kun. Gizee Oromoon gizee Sankaraa Shaashamannee saba sallameen manni isaanii gubatee yoo karaan cufamee namni hobba'u sani. Ne dubbattan waan jiwaarisu. Yeroo san gaafa Oromoollee qalamee saba sallameen qalamee yeroo Hacaaluun du'e reeffi poolisootaan sulla Oromoo mutatu. Hareeffa namaatiin deeman yeroo sana dubbattan. Waan akkanaa kana nutti hin bilbilinaa. Siyaasa keessa achumaan gareedoo keessanii lakkuma qabadda. Abbaa gadaa jiloomaandhe kan isin dubbachaa jirtan ammallee gara mootummaa dhaabbattaniitu kan isin haasa'aa jirtan gara uummataa. Mootummaan kamaali? Mootummaan lembeennu kanan lembeennu nuti aadaa keenya beekna. Isin qaama Oromoo mitiiree Oromoodhuma Oromoon kutaa odaa. Kanan lembeennu mangisti kanallee nuti hin beeknu. Nu kenna lena nutu mangisti kenna kanna nutu kenna aadaa kenna kanna. Oromoo jedhaa achi seenaa asi seenaa walidhaa adeeman kun maal nu dhibese. Abbaan gadaa egaa tuttuqqaa dubbii gidduu galuu hin danda'u ta'e nagaa buusuu hin danda'u ta'e yookiis immoo ajjechaa lammiilee Oromiyaa irratti raawwataa jiran kana hin balaaleeffatu ta'eeti eenyu uummata Oromootiif kan dhaabbatu. Kun nun galchu bakka. Waa'een hidhamtoota kanaa nun ilaallatudha gaa walumaa galatti. Numa tokko nun laallatu, wanni tokko nun laallatu. Eenyuun ilaallata ree hidhamuun hidhamtoota kanaa eenyu? Isin laallatu isin dubbadhaaf waa dubbattanutti. Abbootiin gadaa walitti qabamanii deemuu hin qabani hoogganoonni kun akka lubbuun isaanii baraaramuuf taasisuu hin qabani ammaan dura gaafa mootummaan waamu hin deemu waan ta'eef. Hin deemnu nuti wanta deemnullee hin qabnu. Kuni nulleen hin galchu. Wanni nu galchuu dhabuufi. Nu mootummaa si jettu sallee jala hin deemnu nuti. Aadaa kenna qabna. Aadaa kenna hin deemna mala kana hin beeknu. Amma mootummaa si jettu kana. Hayyee abbaa gadaa egaa akka aadaatti illee jettanii akka aadaatti immoo isin akka sirna gadaatiitti uummata keessa yookiis yoo wanni tokko rakkoon tokko saba gidduu jiraate furuudhaaf dirqama hin qabdanii? Dirqama qabaadullee. Kuni lola akkanaa kana hin qabnu nuti kun lola. Kullola amma warri Gujii du'e jettu tun Gujii keessa ana amma warri nu jeessa Jawaar amma innaa sanu maan godhe Gujii innaa fide shittaa baddaa kana kane Oromoo jedhanii shittaa baddaa kana kan maan nuti wanti isin dubbattan kun waan Gujii fitu deemaa isin amma Gujii keessa hojjadhaa hojii isa hojjettanu lojii wali galteen qabne kanan beeknu amma waan isin hojjan kana Gujiin hin beeku Gujiin Jawaarillee keessa akka dulu. Kophaa kana nu siyaasa amma warri nama waliin nakaa adeeman kana nun beeknu nu kophaa kana nuti fin bullee kana wanna nuti hin beeknu abaa'oo hin beeknu ebilu hin beeknu nuti amma wanni isaa amma shittaalle nun naqanee nu fituuf deeman kullee seenaa isaa yaadata ammoo Jawaarii kanan lama. Abbaa gadaa uummatuma gidduu jiraattan kana tariitii Gujiima keessatti dhiyoo kana waraanni biltsiginnaa dargaggoota ajjeesee ture.
Sanarratto hin beeknu nuti kanallee hin beeknu waraana kanallee hin beeknu waraanni nu shittaan badda galee hadu fitu kun abaa'oo shenne hajiran kana mala kana hin beeknu nu abaa'oo shan asitu jiru adda guyyaa meeqa adda guyyaa kana meeqa fitan abaa'oo shanee kana gaa eenyu kan dhaabe sanas quban qabu waan abaa'oo shanee kan jedhu hagaa yoonaatti waan hin jirreef akka dhaabaatti kan jiru adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo warruma karaa nagaa qabsaa'u jechuu keessan immoo maali? Lakki obbo adda bilisummaa Oromoo nu keessa qabna akka gujii yoo fedhe adda bilisummaa gujii fidee fituuti nu keessa qabnu aadaa keenya kana nu gujii isaallee deeggarru dhageeffadhu mootummaa kanallee deeggarru lafti tunu nu galtee jirtu akka gujiitti fayyadanu akka gujiitti dubbata akka Oromoo yoo lakki jimaan dirqama qabnaase tokko ta'uunii fi tokkummaa uummata Oromoo irratti immoo kan hojjechuu qabu silaa abbaa gadaa sirna kana hin ta'u wadi hojjetuudhaan nuufi hin ta'u nuyi siniifuu wanni kunu nuun galle jiwaari nuun galle baqqalaan nuun galle hin beeknu warra kana mangistiin kunu nuun galle amma jiru kullu hundumaa keessaan qabnu jechaa jirtu. Nuun galu morni marti nuun galu hin feenu nuti abbo wannum abbo bitan ofillee qabnu gildiin waraanu jirani gildiin nu fitu jira. Tole akka abbaa gadaa tokkotti immoo gaa maaltu immoo furmaata ta'uu danda'a jettaniidha. Tokkolle furmaata ta'uu dhiiga kiyya amma kennaa namni kennaa hobba'e nama kuma shani oli hobba'eera hafi ta'ee maka fite nuti garaa kennan nu beeka gizeen nu deebisuuti abbo. Akka kana. Kanaatiif walumaa galatti dhimma lagannaa nyaataa kanas quban qabnu dhimma nuti hin beeknu quban hin qabnu lagannaa nyaataa quban hin qabnu waan ta'e hin beeknu nu waan beeknu hin qabnu nu gujii jedhamee hin beekamna haa ta'u malee kanallee kuwaasi akka wayaa ati nu harkisaa nu fitanu dhiigi nama kennaa lafeen dhiiga kennaa lafa fitan nama kuma shani gujii haa hobba'e. Ammaan dura yeroo gujii lixaa fi lixni Oromiyaa ajjeefamaa hiraarfamaa turanii fi neetworkiin illee irraa citee ture sana uummanni Oromoo kun gujii lixaa du'aa jira jedhee malee akka gujiitti ilaale uummanni irraa hin callisne. Kanaaf yeroo sana rakkoowwan intarneetiin bilbilli akka addaan citu kan taasise maaliree egaa hunduma isaa quban qabdan ta'e. Kanallee quban qabnu nuti duruu latti callama nuti kanallee quban qabnu jettu quba qabnu dhuma nama kennaa obboleewwan kennaallee amma nami du'e obboleeyyan kiyyaallee nama lama hobba'e hin taatu wanni kun amma wanni itti hojjetamu jiru Oromumaaf Oromoo kanaa nuti amma akka gujiitti hin beeknu jennee keessaa yaada amma nu. Hawal fixoo Oromoo isaa kana nuun amma nu galee jiru wanti kun guddaa badin guddoon biyya kanatti hadhaqqasiisu jiru Oromoo. Nuti amma waan ta'e anullee hin beeknu nu amma waan kanaafuu siyaasa eenyullee hin daggamnu. Ebelullee hin daggamnu jiwaarillee hin baqqaleellee teena leerannu akka gujiitti filaallannu Oromoo kanarraayyuu waan dansaa laadhanna. Akka gujiitti filaalu jira. Miidhaan nu dhaqqabe nama kenna kuma shani wayiddu amma godina lamaarra. Laakkonnaa guyyaan qaba. Haadhaa kan namni kalee sadan torba wudu. Haadhaan beekattu habaatu baddaa keessa hidhannoo jeesaa nu fitan. Waraanni sheenee abaa'oo kwajeedu haa nu fitu. Nuti amma eenyulle ta'uu abbaa fedhelle ta'u mangistii kana jedhamu kanallee hin feenu nu amma wanna kana mulu. Akka kana irra addee jiru wallaalleerra nu amma fiifu.